Dimookiraasii. Kan yeroo ammaa mana hidhaa Qaallittii keessa jiran obbo Baqqalaa Garbaa akka seera biyyattiitti waan amakkiroo jedhamuun gadhiifamuun ituu irra jiru ammayyuu hidhaa keessa turuu isaaniif gaaffii dhiyeessuu isaanii kan ibsan haati warraa isaanii deebiin inni kamuu jedhamu dhaga'uu isaanii dubbatu. Gaazexaan Sandaq Gamasaan maxxansaasaa amajjii 24 baaseen obbo Baqqalaa Garbaa amakkiroon gadhiifamuun dhorkamaadha jedhee jira. Namoonni haadha warraa obbo Baqqalaa Garbaa aadde Haannaa Raggaasaa fi barreessaa paartii Koongirasa Federaala Oromoo obbo Baqqala Nagaa dubbiseera. Gara namoottin sin deebisa. Aadde Haannaa Raggaasaa haadha manaa obbo Baqqalee Garbaa akkasumas obbo Baqqalee Nagaa barreessaa Koongirasa Federaala Oromoo ibsa kana naa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha. Gaafatamuu keenya abbaa isin galateeffanna. Aadde Haannaa dhiyeenya kana abbaan manaa keessan obbo Baqqalee Garbaa yeroo itti muramerraa akkuma baratametti hanqifamee akka gallakkifaman gaafachuuf jettanii gara qaama dhimmisaa ilaallatuu deemtanii akka turtanidha kan dubbatamaa jiru. Eessa kan isin deemtan maal gaafattan? Ani gaalaa maanni beektaa namoo kanan gaafadhe yeroo itti murtaa irraa hanqatee kan jedhu miti. Ahaa. Guyyaan murtiidha inni itti ba'u guyyaan 2 moo guyyaan 3 erga darbeeti maaliif jalaa darba jedhee kanan gaafadhes immoo bulchiinsa manaa hidhaa kan Qaallittii sanaati. Akkuma jettanis silaa yoome abbaan manaa keessan kan gallakkisamuu qaban? Amajjii 11 akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Guyyaa 2 dabarsitanii deemtanii gaafattan jechuudha. Guyyaa 2 dabarsee gaafan deemee dhaqee gaafadhu isaanoo amakkiroon hin eegamaaf eenyutu jedhee hin eegamuufi naan jiran. Amakkiroon waggaa itti murame booda kan mootummaan keessa laalee irraa gad buusu jechuudha. Yeroo hidhaa isaanii harka 3 keessa harka 2 fixan jechuudha. Eeyyee. Mirga amakkiroo kun akka kennamuuf silaa eenyutu gaafata? Mirga amakkiroo kanaaf koo namatu gaafata miti. Isaanumatu kun ikkoo waan beekamaadha. Akka manni adabaa kun namoota adabbii jala jiranii fi kennu kun beekamaadhuma. Lammaffaa immoo amakkiroon kun namoonni inni kennamuufi akkuma ulaagaatti kan isaan kaa'anii jiran yoo jiraate tokko warra naamusaa mana adabbii sana hin cabsineedha. Kan warra hidhamtoota wajjin walitti hin buune fa'idha. Akkasumas immoo poolisootuma hidhamtoota kana achitti eegan yookiin bulchan wajjin kan walitti hin buuneedhaan namootuma naamusa hin cabsineefitu kennamaa jedhamee yaadama. Kanaaf akka sanaatti waan raawwatamuu dhabeef maaliif kennuu fidhiistan jettaniiti kan isin gaafattan jechuudha. Isaanii maal jedhu kana namni nun gaafatu kana nuti yoo barbaanne goona yoo barbaanne immoo hin dhiisnaa jedhu. Kana immoo anaanis akkasuma jedhaniiruun maafituu amakkiroon eeddaniif jennee miti kan nu gaafanneen. Ahaa. Guyyaa amajjii 11 ba'uutu irra ture maaliif hin baane maaliidha sababni isaa kan jedhu gaaffii nan gaafadhe. Amajjii 11 sanatti silaa amakkiroodhaan kan isaan gallakkisamuu qaban. Kanaaf maaliif gadi lakkifamnee jettaniiti kan isin gaafattan? Maaliif guyyaan isaa warra darbeedha maaliidha? Naani eenyutu amakkiroon hin eegamaaf jedhee hin eegamuufi kan naan jedhudha deebiin kan naa kenname. Maalirratti hundaa'anii hin eegamuufsa jedhan kan akka murteessan waan sinitti man qabu Aadde Haannaa? Homaa tokkoyyuu natti himne isayyuu tasgabbaanii natti haasa'uu hin dandeenye. Isuman gaafadhe kanayyuu tasgabbaanii deebii naa kennuu hin dandeenye. Achi booda abbaa manaa keessanitti dubbattan moo hin dubbanne waa'ee kana? Itti dubbaddeedha hin eegamu jedhaniiru edheeman itti hime. Jennaan maal jedhan obbo Baqqaleen? Egaa maal jedharee bakka seerri hin eegamu yoo ta'e maal gochuu danda'ama? Amma darbitanii waa'ee kanaa caalaa bakka itti gaafattan qabdu moo callumattanii dhiisuu keessan? Eessa gaafannaa eenyuun gaafannaa manni murtiidha gaafatameera natti fakkaata iyyitaanii abokaatoon sun gaafateeraaf. Amakkiroonni mirga miti kan jedhu tokko isaanis kaasaniiru. Lammaffaa immoo isaanii murtoon keenya gaafa harkisaa qabameeti qabeeti jedha. Sagan immoo mana adabbii sanaatiif hin barreessinaa jedhanii barreessaniiru. Isaan barreessan kanaafis immoo deebiin kana sana waan jedhame tokkoyyuu hin jiru. Baqqaleenis erguma sanaa immoo si'a 3-4 iyyata barreeffateera maaliif naan ilaalamu namni iyyata harkaa fuudhurraa kan hafe iyyati kee kanaa sanaa namni ittiin jedhe tokkoyyuu hin jiru. Paartii obbo Baqqalee Garbaarraa obbo Baqqalee Nagaa daandii telefoonarra jirtu. Mee waa'ee kanaa paartiin keessa waan beeku maal qaba? Egaa namoo hidhaan nama keenyaa isa jalqabaa miti. Darbaa dabarsaan hidhamaadhuma jirru abbootiin keenya kaakileen keenya
qeeduma isaaniitti dhufeetu abbaan hidhu isaan hidhaa ture. Ammas egaa ilma itti fufee dabarsaan hidhaan nutti fufee dararaan saamichi ilma nutti fufee. Kana Obbo Baqqalee isuma gaa dhalootaan nutti darbeedha malee waan haaraa miti. Maqaan itti bahee dhamuunsaa maneedhaa sana keessatti garuu biyya seerri jiru keessa jirra, biyya dimokiraasiin jiru keessatti jirra jedhame manni murtii sobasa ta'uu dhugaasa ta'uu murtiin inni kennu kabajamuu qaba. Kun seeruma dimokiraasii isaan jedhanu keessatti sirriitti barreeffame waan lafa jirudha. Waan immoo addunyaa irratti ittiin hojjetamaa jirudha. Waan manni murtii murteesse erga harki isaa qabame jedhamee kan murtaa'e sun kabajamuu qaba ture. Egaa isaan naannoo sanii warri jiran eenyuun iyyuu tuffiidhaan laalu murtii sana samma kana wayitti waan fuudhan natti hin fakkaatu malee silaa Baqqaleen kan hiikamuu qabu akkuma amma adde Haannaan jette amajjii 11 ture. Amma gaa hidhamuunsaa galmee isaarra jira gaaftisaa. Galmee sanarraa laalanii gaafa akkasii hiikamuu qaba jedhanii hiikuun hojii isaaniiti. Iyyachuu iyyuu barbaachisu ture kun. Maaliif kanaan dura agarreerra namoota baay'eetu amakkiroo kanaan hiikamani. Baqqalee Garbaarra ga'ee amakkiroon hin kennamu jedhamuun isaa mataan isaa iyyuu mootummaadhuma kanaaf iyyuu dabanni shiran Oromoo irratti hojjetu kan baay'isee mul'isu malee waan isa gargaaru natti hin fakkaatu karaa kootiitiin. Maaliif warra kaanii kennameera? Siyyaa Abrahaa fa'ii kennameera, Taammiraat Laayinee fa'ii kennameera. Kuni namni gaafatameetu hin ta'in akkasumaan kennamani. Baqqalee Garbaa maqaa Oromootiin maqaan itti ba'ee abaa'uudha jedhamee hidhameerraa laga'u kun waan dabuu qabu nutti hin fakkaatu. Kuni gaa dhiibbaadhuma sarara jirudha. Gaafa inni hidhame immoo gaafa akkasiitii kaaseetu hidhamee jedhee manni murtii faayiluma sanarraa fuudhee barreesse mana hidhaa sanatti ergeera. Murtiin mana murtii kenne manni hidhaa hojiirraan oolchu taanaan biyyattii keessa seerri hin jiru jechuudha. Baqqalee irratti adda wanni ta'eefis nuu galaa hin jiru. Baqqaleen Oromoo ta'e malee biyyattii kana keessatti gaa jiraataadhuma lammii biyyattii kanaati. Amakkiroodhaan bahuu qabaa jennanu ammayyuu akkas jenna. Warra kaanis waan kenname waan ta'eef Baqqalee irra ga'ee wanti adda isa godhu hin jiru jenna. Mee ulaagaan amakkiroo kanaan nama hiiksisu yookaan immoo nama hiiksisuu dhorku maali akka duraan beektanitti? An akkana warra abbaa seeraarraa gaaffee dhaga'ettis akkan ofii koo dubbisee ilaalettis taanaani namni tokko murtiitti kenname keessaa harka 3 keessaa harka 2 fixeera taanaan amalli isaa gaarii taanaan achi keessatti waan seera qabeessa hin ta'in hojjetu taanaan gaaffii mana murtiitti dhiyaatee fi amakkiroo sanaan bahuu danda'a akka waan hidhaasaa adaba isaa fixateetti lakkaa'amaa jedha seerichi. Egaa kana keessatti maa inni rakkinni hir'inni jira. Hir'inni kun maa inni manni murtii gaafa murteessu amakkiroodhaan taanaan gaafa akkasitti ba'aa jedhee waan erguun qabu. Amakkiroodhaan hiikamuu qaba jedhanii kan gaafatan isaanii jedhameetu kaa'ame natti fakkaata. Manni hidhaa ishee kanaan qabateetu maaltu nu gaafachuu danda'a jedha. Silaa gaafachuu fi qabu waan warra kaanii gaafatan isa kanaafis gaafachuu qabu. Gara adda Haannaattan deebi'a. Obbo Baqqaleen eega mana hidhaa sana galanii waa'ee amala isaan mana hidhaa keessatti agarsiisanii waan dhageessan jira kanarraa isaan dhorkuu danda'a jettanii waan shakkitan. Waan tokko iyyuu hin jiru. Baqqaleen uumama isaa keessatti iyyuu namuma naamusuma iyyuu balleessu miti. Isaan mataan isaanii beeku. Baqqaleen nama akkamii akka ta'e poolisooti hin beeku. Bulchiinsi lafa sana jirus Baqqaleen nama akkamii akka ta'e isaanumtuu hin beeku. Baqqalee naamusa cabseeraa achi tursaa kana godheera sana godheera kan jedhu ani gama kootiin waan hin beekus hin qabu. Innis immoo waan godhe tokkoyyuu hin qabu. Utuu godheera ta'eeti fakkeenyaaf amma sitti kaasuu fi namni tokko gaafa hiikamuuf jedhu akkas tokko yeroo hafu qorannoo adeemsisu. Gaafa qorannoo sana itti kaasuu turre ture. Gaafa qorannoo sana ati amala akka kanaa qabdaa, amala badii qabdaa, poolisoota hojii waliigaltee hin qabdu, warra adabbii jala jiran hojii waliigaltee hin qabdu. Kanaaf wanti kun immoo amakkiroo si dhoowwataa jedhanii itti kaasuu qabu turan. Gaafa sana homaa tokkoyyuu hin gaafanneen. Gara Obbo Baqqalee nagaattan deebi'a. Obbo Baqqalee sinoo waan dhageessan qabdu kanarratti waa'ee amala Obbo Baqqalee Garbaa mana hidhaatti agarsiisan ilaalchise. Obbo Baqqaleen nama waaqa sodaatu, nama naamusa guddaa qabudha, barsiisaadha, waggaa dheeraadhaaf nama hojii mootummaarra ture, waan jedhu sirriitti beeku, waan hojjetu nama sirriitti beeku, nama barateedha. Malee nama akkasumaan ka'ee naamusa balleessee seera cabsu miti namichi kun. Kana hunduma isaaniitu beeka, mootummaanis beeka kana. Rakkinni isaa maa inni namooti akkasii kwaalitii akkasii qabanu, liidarshiippii akkasii qabanu, ola deema akkasii bor liidarii ta'uu danda'an irratti xiyyeeffatanii mooraaliuma isaa cabsuudhaaf waan hojjetamedha malee kun immoo gakaayyooma isaaniiti. Malee namichi kun balleessaa hin qabu. Gara fuulduraatti taayitaa keenya warri nurraa fudhatu jara kana ta'u jedhaniidhuma filataniidhuma keessaa kanatti raawwatan malee Baqqaleen nama kaalibarii guddaa qabudha. Dhimma kana qulqulleeffachuuf waan yaaltan jira Obbo Baqqalee haasofsiistaniitu dhiyeenyatti. Har'a kana iyyuu dhaqee argeera. Argee taasa'eera. Dhukkubsataa jira. Mana yaalaa hin geessine amma wanaa isaa
ganama baasanii mana yaalaa dhaqxu jedhanii waamaniitu takka jedhanii immoo makiinaan hin argamne deebi'aa jedhu erga Zuwaayii dhufee ji'a 2 darbeera hamma kana gidduutti yaalii gahaa ta'e hin arganne dhukkubsataa jira. Innaa responsibilitiin kan mootummaa kanaati karaa kanaanis taanaan kanaan duras namni Mahammad Najaashii jedhamu bara 2002 Dirreedawaa irratti bakka bu'aa keenya ta'ee bakka bu'aa kongireesii ta'ee kan jorgome tokko Zuwaayitti ergameetti murtaa'ee achi deebi'ee dhukkubsatee rifar jedhamee dhufee Qaallittiitti du'ee duuti isaa fira isaatti hin himamin reenfi isaa fira isaatti hin kennamin hamma har'aatti lafa inni bu'e wallaaltee haati manaasaa olii gadi joonja'aa jirti. Waa'een dhukkubsatanii yeroodhaan mana yaalaa dhaqqabuu dhabuu kun obbo Baqqalee dhumarratti waan raawwatame moo mooraadhuma mana hidhaa Qaallittii keessa waan akkanaa jira? Amma ona akka dhaga'utti taanaan namoota baay'eetu dhukkubsatanii yaalii dhabanii jiru. Mootummaan tokko ala nama hidhu baajata qaba. Baajata mana kimiitii baasu, baajata namoota hidhaman sana nageenya isaaniittiin eegu akka seera mootummaarra jirutti jarri kun yaalii gaarii argachuu akka qaban seera mootummaarra jira. Mahammad Nagaashi nama siin jedha kun iddoo kanatti awwaallee jedhanii namatti himuu hin dandeenye. Rakkinni kun rakkina guddaadha iddoo sana kan jiru. Namni ala dhukkubsatu sirriitti yaalamuu akka qabuutu beekamu. Bajanni gaanotu jiru akka barbaadan harka jirtu silaa maal nu gootu jedhaniituma humnaan akkas godhanii yaalii dhowwanii amma Baqqaleen dhukkubsataa jira. Gama paartii keessaniitiin waan itti fuftanii gaafattan jira waa'ee hiikama obbo Baqqalees ta'e waa'ee wallaansa fayyaa isaanii ilaalchise. Egaa amma har'aan naqee kanan qulqulleeffadhee deebi'ee amma gara fuulduraatti iyyannaan keenya kuni eessa dhaquu qabaa eenyutti iyyachuu qabaa isa jedhu sanbata dhufu walgeenyee dubbannee iyyata keenya sana dhiyeessina namni dhaga'uu baatus seenaadhumaaf iyyuu galmaa'ee akka inni taa'u muummicha ministeeraattis galchuun keenyaan oolu ajajaa mana hidhaa sanaafis galchuun keenyaan oolu istaan gaafa sanbataa jechuu kooti. Obbo Baqqalee Nagaa barreessaa Koongireesa Federaalawaa Oromoo akkasumas Aadde Hannaa Raggaasaa haadha manaa obbo Baqqalee Garbaa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Galatoomi namu carraa kana nuu kennuu keeti. Dhaggeeffattoota keenya lafa obbo Baqqalee Garbaatti hidhamanii jiran mana hidhaa Qaallittiirraa deebii argachuuf yaaliin goone hin milkoofne akka argannetti ka dhiyeessinu ta'uu beeksifna. በቂሊንጦ እስር ቤት ውስጥ የሚገኙ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግሬስ አባላት የረሃብ አድማ ማድረጋቸውን የፓርቲው ዋና ጸሐፊ አቶ በቀለ ነጋ ለቪኦኤ ገልጠዋል። እስረኞቹ የበዙ ያሏቸው በደሎች እንደሚፈጸሙባቸውም አቶ በቀለ ማምሻውን ከሰለሞን አባተ ጋር ባደረጉ ቃለ ምልልስ አመልክተዋል። በኢትዮጵያ እስር ቤቶች ውስጥ በአብዛኛው ታስረው የሚገኙት የኦሮሞ ልጆች ናቸው ያሉት የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ዋና ጸሐፊ አቶ በቀለ ነጋ በቅርብ ቀን ደግሞ ከቃሊቲ እስር ቤት ወደ 100 የሚሆኑ እስረኞች ቂሊንጦ ወደሚባል አቃቂ አካባቢ የሚገኝ እስር ቤት መወሰዳቸውን አመልክተዋል። እነኚህ ሰዎች ፍትህ ሳያገኙ ከታሰሩ 2 ዓመት ከ7 ወር ያህል ቆይተዋል። በዚያ ምክንያት ጠርተውኝ አንዳንድ ነገር ሁኔታቸውን ለማየት በቀደም ለታ ሄጄ ነበረ። እዛው እስር ቤት የታሰሩበት ቦታ ድረስ እጄ አይቻቸዋለሁ። ብዙዎቹን ዞን 1 ዞን 2 ዞን 3 የሚባሉ እስር ቤቶች ውስጥ ነው ያሉት እና አንደኛ ነገር ፍትህ ዘግይቶባቸዋል። ያው ከ2 ዓመት ከ7 ወር በላይ ሲታሰሩ ምንም ቤተሰብ አላቸው፣ ቤተሰባቸው ፈርሷል፣ ገቢያቸው ተቋርጠዋል፣ ልጆቻቸው ተበትነዋል። ይሄ ትልቅ ችግር ነው በማህበረሰቡ ላይ እየደረሰ ያለው የህብረተሰብ አካል ናቸው እነኚህ ሰዎች። ይሄ አንድ ችግር ሆኖ ሁለተኛው ችግር ደግሞ በታሰሩበት ቦታም በህግ መብታቸው አይከበርም። ብዙዎቹ ድብደባ እንደደረሰባቸው የተወሰኑ የመንግስት ደጋፊ የሆኑ እዛ ውስጥ የታሰሩ ሰዎችን ጋራ በተፈጠረ ግጭት ተደብድበዋል። በጩቤም ተወግተው ነበር የተወሰኑቱ 1-3 ሰዎች። ከዛ በኋላ ደግሞ በቅርብ ቀን ይሄንን አቤቱታ ሲያቀርቡ የተደበደቡት ታሳሪዎች ደብዳቤዎቹ በህግ ቀርቦ እርምጃ ወይ ቅጣት ሳይወሰድ እነሱን ከውስጣቸው መርጠው 27 የሚሆኑትን መርጠው ባሰልፈው ወደ ውጭ ታወጧቸው። በኋላ እዛ ቂሊንጦ እስር ቤት ውስጥ ያው ድንጋይ፣ ብረት፣ እንጨት የተለያየ ነገር ይዘው ገብተው ውስጥ ጠብቀዋቸው ሲገቡ ከባድ ሁኔታ ደብድበዋቸው ወደ 4-5 የሚሆኑት ቀጀላ ገላና፣ መንግስቱ ግርማ፣ ተፈራ ቀበኔሳ፣ ኢብሳ እንደዚህ የሚባሉ ሰዎች ኮማ ውስጥ ናቸው በድብደባው ምክንያት ማለት ነው። ሕክምና እያገኙ ነው? አላገኙም። እዛው እስር ቤት ናቸው። ምንም ሕክምና አላገኙም። አሁን በጣም በአደገኛ ሁኔታ ውስጥ ናቸው። ይህንን ነው የነገሩኝ ሰዎቹ። ለምሳሌ ከተደብዳቢዎቹ ውስጥ ብርሃኑ ምሩ የሚባል የኛ
የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል በታሰረ 2 ዓመቱ ነው። እሱ በጠና ተደብድበዋል። እሱ ሌሎቹም የተደበደቡት ከ50 በላይ ናቸው። እንግዲህ በግለሰብ ደረጃ እዛ ውስጥ የተፈጠረ ጠብ አይደለም። ይሄ ሆን ተብሎ እነሱን ለማጥቃት ሞራላቸውን ለመንካት የሚደረግ ነው የሚመስለን እኛ ስናየው። ምክንያቱም ከዚህም ቀደም ተፈጽመዋል። በእነ ወልባና ላይ ተፈጽመዋል። በእነ አንዱዓለም ላይ ተፈጽመዋል። የቅጣት እርምጃ አልተወሰደም። እኛን የምናየው ወህኒ ቤቱ ራሱ ከመንግስት በላይ ይመስለናል። የመንግስት ትዕዛዝ የማይቀበል ህግ የማያስከብር በፈለገው አይነት የሚሄድ የተወሰኑ ሰዎችን እዛ ውስጥ አስቀምጠው እንግዲህ ፍትህ አለማግኘት እንደገና ቤተሰብ መበተን እንደገና ደግሞ እዛ ውስጥ ህገወጥ በሆነ ሁኔታ መደብደብ ማለት መቼም በየትም ሀገር እንዲህ አይነት የመብት ጥሰት ታይቶ የሚታወቅ አይመስለኝም። እኔ በጣም ከባድ ነው። አቶ በቀለ አክለውም ሰሞኑን እስረኞቹን ለመጎብኘት ወደዚያው ተጉዘው የነበሩት የአውሮፓ ፓርላማ የሰብአዊ መብቶች ኮሚቴ ልዑካን ቡድን አባላት የመንግስት ፈቃድና ትዕዛዝ ቢይዙም በእስር ቤቱ ኃላፊዎች እምቢተኝነት ምክንያት ሳያዩዋቸው ለመመለስ መገደዳቸውን አመልክተዋል። እስረኞቹ እየደረሰባቸው ያለውን ከባድ ነው ያሉትን ህይወታቸውንና ፍትህ የዘገየባቸው መሆኑን የሚገልጽ አቤቱታቸውን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ለፍትህ ሚኒስትሩ፣ ለፓርላማ፣ ለሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን፣ ለእንባ ጠባቂ ኮሚሽንና ለመሳሰሉት ከፍተኛ የመንግስት አካላት ማስገባታቸውን አቶ በቀለ ጠቁመዋል። አሁን እየደረሱ ናቸው ያሏቸው በደሎች ከቁጥጥር ውጭ የሆኑ እንደሚመስላቸው የተናገሩት አቶ በቀለ ነጋ እስረኞቹ አሁን የሚገኙት የረሃብ አድማ ላይ መሆኑን አመልክተዋል። ዳኝነት ለመስጠትም መንግስትም አለ ብለው የሚያውቁ አይመስለኝም። እዛ እስር ቤት ውስጥ ያሉ ጠባቂዎች እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። መንግስትም ደግሞ እርምጃ አይወስድም። ለምሳሌ ከዚህ ቀደም የተደረጉ ነገሮች አሉ። በእነሱም እርምጃ አልተወሰደም በተደበደቡት ሰዎች ላይ። አሁንም ቅሊንጦ ላይ የሆነ ያለው ይሄ ስለሆነ እስረኞቹ ሲቸግራቸው የረሃብ አድማ ጀመሩ። አሁን የረሃብ አድማ ቅዳሜ ዕለት ነው የጀመሩት። ማድረግ የምንችለው ይሄንን ነው። ኦልሬዲ ሞተናል እና በቁማችን የሞትን ስለሆነ ብንሞት ይሻለናል እንደዚህ ከሚሆን ብለው መካክረናቸው ምግብ እንዲበሉ እንኳን ጠይቀናቸው ነበር። በፍጹም አሁንስ ቢሆን ሞት አይደለም ወይ? የኛ ከዚህ በላይ ምንድን ነው? ቤተሰባችን ፈርሷል፣ ልጆቻችን ተበትነዋል፣ ፍትህ አላገኘንም፣ በታሰርንበት ቦታ ሳይቀር መብታችን ካልተጠበቀ ብለው በጣም ነው ሀዘን ላይ ያሉት። ይበልጥ የሚያሳዝንን ደግሞ ለአውሮፓ ፓርላማ እኛ ፓርላማ ሄዶ ውይይት በሚያደርግበት ሰዓት ጉባኤው የሰጡት አስተያየት ደግሞ በዚህ በታሳሪዎች ሁኔታ ላይ ልክ በሀገሪቷ ላይ ፍትህ እንደሚበየን ትክክለኛ እስረኛ አያያዝ ህገ መንግስቱን የጠበቀ አቋም እንዳለ ነው ተደርጎ የቀረበው። ይሄ በጣም አሳዝኖናል በእውነቱ። አንድ በኦሮሞ ህዝብ ተወክሎ እዛ ካለ የፓርላማ አባል ያውም ከአፈ ጉባኤ እንዲህ አይነት ነገር ስንሰማ በጣም ተስፋ የሚያስቆርጥ በጣም የሚያሳዝን ሆኖ ነው ያገኘነው። በእስረኞቹም እንደዚህ ሆኖ ነው ያገኙት። ተቃራኒው ነው። በዛን ሰዓት ረሃብ አድማ ላይ ናቸው እስረኞቹ። በዛን ሰዓት ተደብድበው መኝታ ላይ ናቸው። መንግስት ሄዶ ሊያያቸው ይገባል። አሁንም ቅሬታቸውን በጽሁፍ ላልናቸው ለሚመለከታቸው ባለስልጣናት አሰምተዋል። ያንን አድርሰናል። እንግዲህ እስካሁን ምንም የተሰጠ መፍትሄ የለም። ያሉበት ሁኔታ በጣም የሚያሳዝን ነው። ይህንኑ ጉዳይ ለማጣራት ወደ ፌዴራል ፖሊስ ደውዬ ነበር። ከስራ ሰዓት በኋላ በመሆኑ ምክንያት ከቢሮ ውጭ ያገኘኋቸው አንድ የፌዴራል ፖሊስ ባልደረባ የሚመለከተውን አካል ነገ ማነጋገር እንደምችል ነግረውኛል። ጉዳዩን ተከታትዬ ከተጨማሪ መረጃ ጋር እመለሳለሁ። ሰሎሞን አባተ ለአሜሪካ ድምፅ ዋሽንግተን።